raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Oduu waliinis an iftu galataati. Mootummaan Bilxiginnaa aanaa Coobitti dirooniidhaan uummata fixe. Ajjechaan uummata nagaa hidhannoo maleessaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaati jedhe addi bilisummaa Oromoo. Miseensi KFO magaalaa Dirree Dawaatti mootummaa Bilxiginnaatiin hidhaman Madiyaa Abdusamad maatii fi abukaattoo isaanii waliin akka wal hin agarre dhorkaman kanneen jedhan bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Mootummaan Bilxiginnaa Shawaa Lixaa aanaa Coobii ganda Hoofuu jedhamutti jiraattota mana amantaatii bahaa turan haleellaa qilleensarraa xiyyaara nama maleessaatiin yookaan dirooniidhaan raawwachuun fixuun dhaga'ame. Maddeen aanaa Coobiirraa raadiyoonii Dirree Shaggar dubbisee akka jedhanitti mootummaan Bilxiginnaa aanaa Coobii ganda Hoofuu bakka addaa gabaa Jimaataa jedhamutti haleellaa onkololeessa 23 bara 2022 guyyaa dilbataa qilleensarraa xiyyaara nama maleessaatiin yookiin dirooniidhaan uummata mana amantaatii bahaa jiran irratti raawwateen lubbuu namoota hedduu galaafateera. Hanga gabaasti kun qindaa'utti namoota haleellaa kanaan lubbuun isaanii darbe keessaa reenfi namoota 50 olii adda baafamuu kan himan maddi keenya miidhaan guddaan qaama namootarra waan ga'eef eenyummaa namaa adda baasuu dadhabuu himanii lakkoofsi namoota ajjeefamanii yeroorraa gara yerootti dabaluu akka malu dubbatan. Haleellaa xiyyaaraa nama maleessaa kanaan kanneen madaa'an lakkoofsi isaanii xiqqaa akka hin taanes himanii hanga yoonaatti ragaa qabatamaa jiruun namoonni 70tti dhiyaatan adda baafamu dubbatan. Namoonni madaa'an kunneen sababa yaala dhabaniif lubbuun isaanii darbaa akka jirus eeranii lakkoofsi namoota ajjeefamanii yeroorraa gara yerootti dabalaa jira jedhan. Guyyuma dheengaddaa halkan sana namoota waraabessi reenfa akka hin nyaanneef baatirii qabatanii wayita kaasaa turan irratti haleellaa mootummichi yeroo 3 raawwateen lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenyi uummataas mancaafamuu himan. Ajjechaa fi mancaatiin dheengaddaa raawwatame otoo hin xiqqaatin guyyaa kaleessaa onkololeessa 24 bara 2022 guyyaa keessaa toora sa'aatii 8tti haleellaa diroonii mootummaan Bilxiginnaa aanuma Coobii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Qaalee jedhamu irratti raawwateen manni barumsichaa guutummaatti barbadaa'uu ibsanii jiru. Sababa haleellaan dirooniin kun hammaateef uummanni guutuun qe'ee fi qabeenya saagatee gara miilli baasetti eessaa jiraachuu himan. Guyyoota muraasaa duras haleellaa walfakkaataa godinichuma aanaa Meettaa Walqixxeetti uummata nagaa irratti raawwatameen obbolaawwan 3 dabalatee lubbuun uummata qulqulluu 15 olii darbuun kan yaadatamudha. Wabii waaqotu gabaase. Oduma wal qabateen haleellaan qilleensarraa Oromiyaa keessatti uummata nagaa hidhannoo maleessaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaati jechuun addi bilisummaa Oromoo balaaleffate. Addi bilisummaa Oromoo ibsa onkololeessa 24 bara 2022 baaseen mootummaan Bilxiginnaa tikaa fi waraana isaa bobbaasuun lammiilee nagaa irratti ajjechaa raawwachuu cimsee itti fufee waan jiruuf gochaa kana dhaabsisuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaanii akka bahan gaafateera. Ibsichi ajjechaa walitti fufinsaan mootummaan Itoophiyaa karoorfatee namoota nagaa irratti raawwachaa jiru hawaasi idil addunyaa hubatee tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatuu fi irra deddeebiin gaafachaa turu ibsi ABO kun yaadachiiseera. Onkololeessa 19 bara 2022 godina Wallagga Lixaa aanaa Saasiggaa magaalaa xiqqoo Tsiggee jedhamtu keessatti humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa federaalaatiin deeggaraman lammiilee nagaa 9 ajjeesuu maddiitti namoota 3 madeessuu ibsi ABO kun addeesseera.
dabalataanis onkoloolessa 20 bara 2022 mootummaan bilxiginnaa haleellaa qilleensarraa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti raawwateen miseensota maatii mana tokkoo 3 dabalatee lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachuu ibsi ABO kun dabalee eereera. Onkoloolessa 22 fi 23 bara 2022 ammoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Meettaa Walqixxee fi Gindabarat akkasumas godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuu Qumbaa keessatti haleellaa qilleensarraa xiyyaara nama maleessaan raawwateen lubbuun namoota hedduu darbuu fi madaa'uu ibsi kun addeesseera. Sababa haleellichi garmalee hammaateef lakkoofsa namoota ajjeefamanii fi madaa'anii adda baafachuun rakkisaa akka ta'ellee ibsi ABO kun eereera. Tarkaanfiin gara jabinaa murni aangoo qabatee jiru uummata nagaarratti walitti fufiinsaan raawwachaa jiru akka dhaabbatuu fi hawaasni addunyaa murna lubbuu lammiileef xiyyeeffannoo kennuu didee ajjechaa gara jabinaa akkasii raawwatu irratti tarkaanfii fudhachuu fi itti gaafatamummaa akka qabus ibsi kun ni yaadachiiseera. Dhumarrattis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa gochaa hammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru osoo beekanii callisuu dhiisanii lubbuu uummata nagaa badaa jiru baraaruuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatan ABO'n ibsa kanaan gaafateera. Wabii Waaqotu qindeesse. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa fi gareen tikaa waliin ta'uun miseensa paartii koongiresii federaalawaa Oromoo kan ta'an aadde Madiyaa Abdusamad yookaan haadha lammii badii tokko malee mana hidhaatti darbatanillee maatii fi abukaattoo isaanii waliin akka wal hin qunnamneef dhorkuun ibsame. Maddi keenya odeessa kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan akka jedhanitti haati lammii badii tokko malee sababa miseensa KFO ta'aniif qofa bakka hojii isaaniitii poolisoota magaalichaatiin ukkaanfamanii erga hidhamanii baatii tokko gahuu himanii hanga ammaatti maatii fi abukaattoon akka wal hin qunnamne gochuu dubbatu. Haati lammii hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'uun jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffatan kan jedhan maddi keenya poolisoonni magaalaa Dirree Dawaa qorannoof waan barbaadamtuuf qoratamtee deebita jechuun fuudhanii deemanii achumaan mana hidhaatti akka darbatan himu. Hanga ammaatti balleessaa kana raawwattee jedhanii mana murtiitti akka hin dhiyeessinee fi maatiin abukaattoo dhaabanii fi dhimma isaanii hordofuuf yaalanis namni kamuu isaan qunnamuu akka hin dandeenye itti himuun poolisoonni mana hidhaa isaan keessa jiran eegan abukaattoo bakkasii akka ari'atan himan. Ilaalcha siyaasaa mootummaarraa adda ta'e hordofuu isaaniitiin qofa yeroo garaagaraatti hidhamaa fi ari'atamaa turan kan jedhan maddi keenya bifuma wal fakkaatuun ammas sababa miseensa koongiresii federaalawaa Oromoo ta'aniif qofa qabanii hidhuun mana hidhaatti dararaa jiru jedhan. Silaa osoo balleessaa qabaatanii qaata mana murtiitti dhiyeessu kan jedhan namni kun yakka ittiin himatan dhabnaan maatii fi abukaattoo dhaabbateef agarsiisuu didanii rakkisaa jiru jedhan. Wabii Waaqotu gabaase. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.